Nagaa faraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu iddoo jirtaniif qixa jirtan hundumatti akkam jirtu obboloota koo kabajamtoota maatii Sirsaa Utuub jirtu isin nagaadha isiniin jedha. Nus nagaadha waaqayyo galata argatu gooftaan nu gargaaree warra guyyaa kana warra sa'aatii kana taaneerra. Egaa amma kunoo lafeen deemee jiru iddoo mana koo itti jalqabaa bu'uuresse deemeen jiraarra akka carraa ta'e gumunyiitidha deemeen jira. Egaa waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Har'a yaadee mana koo yaadee innaan dhufe kanaaf mana koo baay'ee yaade isiniin jedha. Baay'ee waan yaadeef egaa namni baay'een maaliif dhuguma kan keetii hin ijaarranne namoonni jettan koo wanti irratti turtaniirtu waan hundumti isaatu kana fakkaataa jechaadha. Akkaataa kanatti kan har'a ammaas ga'e egaa namni waan ergatee naan waa namaa bituudhaa dhufe karaa biyya kootiitti isa immoo isinitti himu gaafa irra ga'een isinitti himachaadha. Kanaaf isin akkam jirtu nagaa keessan isiniin jedha. Egaa mana guddaa amma kana ga'u dhiifnetu mana afaan takkaatti kun dhufnee galle isiniin jedha. Yoo ilaaltan waa fakkaatu daala kan waan inni fakkaatu daala barriisa barrii haftaamuu warra haftaamitti goone yeroo sanatti waan baay'eesa ilaaluu dandeessu isiniin jedha. Egaa maaliif waan baay'ee dhiifnee kaane lafa kanaa kun hundumtuu iddoo mana keenyadha jechaadha. Iddoo mana keenya ijaarree keessaa deemnedha. Isinni balaa lama fakkaatu waan inni fakkaatu daawwadhaa isiniin jedha. Egaa waaqayyo waan hundumaa keessatti immoo yoo jireenya namaa kenne waamuti isiniin jedha. Har'a bakka yaadeetuma ennaan daawwannaa dhufe kun maskootii isaati. Maskootii isaati kun barri inni guddaan immoo karasiidha. Barri inni xiqqaan immoo isa kanaadha. Egaa waan hundumaa keessatti akkaataan ijaarsa isaa akkaataa diizaayinii addaatti inni ijaarame yeroo sana. Egaa maal godhamee lafa oolan irra lafa bulanii caalaa kan jedhan tokko Oromoon akkas jedhee mammaaka. Laakin waan inni fakkaatu boordiin galee jira. Boordii gashinee waan hundi bagoonee dhiifnee keechaa deemne isiniin jedha. Waan hundumaa keessatti immoo egaa lafti isaa lafa bal'aadha. Maal goonaree mannis mana bal'aa ture. Waan hundumaa keessatti immoo wanti godhan hin jiru. Lafa oolan irra lafa bulanii caaladhanii isiniin jedha. Kanaafuu waan baay'ee keessatti itti dadhabnee itti laffaanee egaa namni baay'eenis jajjabeessitanii mana keessan dhiiftanii dhuftanii isa duuba bareechineerra garuu laala kana boordiidha inni isaa madadaanu koloonni isaa laalaaf hin jenne kana hundumaa yoo xiqqaate barri isaatu yeroo sanatti birrii guddaadhaan kan inni bitame. Waa gochuun hin danda'amne dhiifnee keechaa deemne jecha sababa hojiin didee malee sababa biraa miti. Egaa isin jaallanna isin kabajnee warri manaan jiran irra akka carraa ta'ee akka isaan deeman hin beeku. Barriin qulfiidha isiniin jenna. Waaqayyo yoo jaalala isaa ta'e yoo fedha isaa ta'e immoo guyyaa tokko immoo dhufnee wal arguu dandeenya. As keessatti mataa inni gammachuudhaan isin wajjin bashannanuu dandeenya guyyaa tokko Waaqayyo jedhe. Kanaaf innis amma malee achitti hafuun hin beekamu, achitti hafuun hin jiru.
Gaaf tokko immoo deebinee galuu dandeenya isiniin jedha. Argitaniirtu keecha isaa immoo qulfii hin banne malee abbaa manyitaa lamaati. Egaa maal gochuu danda'ama ree hundumti isaatu. Waaqayyo jaalala isaa ta'an dhiifnee dhufnee isiniin jedha. Kanatti keechaa deemne malee rakkoo biraa hin qabu. Bibbii isaatis bal'aadha. Waan hundumaa keessatti Waaqayyo yoo jedhe immoo guyyaa tokko deebinee waliiffataa kan jennu ta'a. Kanatti kana ogaa waan hundumaa dhiifnee manaa baane isiniin jenna. Egaa warri manaa dhufaa jiru fakkaata. Kanaaf ammasitti immoo duukaa bu'aa laayik gochuu sabskraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jenna.